jalqabbii bara ce'umsaa kutaa tokkoffaa በብዙ ተአምራት በብዙ ሚራክልስ በሰው ልጅ አእምሮ ሊታመኑ በማይችሉ ክንውኖችና የታሪክ አንጓ ላይ እንገኛለን። yeroo raawwii amanuun nama rakkisuu fi seenaa qabeessa ta'e irratti argamna. Gara boodaatti deebinee haala seenaa Itoophiyaa utuu qorannee fi adeemsa keessa dabarree utuu xiinxallee adeemsi siyaasaa fi misoomaa amma irratti argamnu boqonnaa hudhamnee ittiin qabamne irraa gara boqonnaa itti aanutti ce'uudhaaf fiixee irratti waan argamnu natti fakkaata. Biqiltuu miiliyoona 600 guyyaa tokkotti haa dhaabnu jechuun lammiiwwan Itoophiyaa murteessuudhaan kana caalaa milkeessuu akka danda'an guyyaa itti mul'isanidha. Biqiltuu miiliyoona 600 guyyaa tokkotti dhaabuun hojii salphaa miti. Lammiiwwan Itoophiyaa miiliyoona 29 murteessuudhaan aduu, rooba, qorraa fi tabbaan otoo hin daangeffamin ni hojjenna jechuudhaan otoo murteessuu baatanii biyyaaleen tokko tokko biqiltuu miiliyoona 600 guyyaa tokkotti dhaabuu hin danda'an. Kutannoon kun Itoophiyaanonni rakkoo qaban keessaa ba'uudhaaf murteessuu isaanii kan mul'isudha. Akkuma irra deddeebi'ee himetti hanga xumura baatii gannaa baranaatti biqiltuu biiliyoona 40 dhaabuudhaaf karoorfanne. Addatti waggaa baranaa immoo biqiltuu biiliyoona 7 fi miiliyoona 500 dhaabuudhaaf karoorfanne. Miiliyoonni 600 karooraa ol milkaa'eera. Biiliyoonni 7 fi miiliyoona 500 kan jennes karoora keenya olitti milkaa'eera. Walumaa galatti Itoophiyaan biqiltuu biiliyoona 40 dhaabdee jirti. Biqiltuun biiliyoonni 40 jalqabumarraa sanyii biqiltuu qopheessuurraa eegalee boolla qotuun dhaabuun adeemsa jiru hundaaf doolaara tokko jennee otoo fudhannee ijoollee keenyaaf doolaara biiliyoona 40 invest goone. Itoophiyaa boruutiif qabeenya amma qabnurra hir'isuudhaan kan boruu waan caaluuf doolaara biiliyoona 40 ol keenya jechuudha. Maatiin, namni dhuunfaan, biyyi kamiyyuu boruuf yaadee invest godhu waan fooyya'aa ijoollee isaatiif ol kaa'a. Kanaaf Itoophiyaanonni rakkoolee har'aatiif osoo hin jilbeenfatin qabeenya wayii boruuf ol kaa'uun kanaan dura kan hin baramne waan ta'eef amma waan kana yoo itti fufsiisne ijoollee keenyaaf maal fidee akka dhufu salphumatti tilmaamuun ni danda'ama. Kana keessatti yaadamaa fi hojiiwwan dinqisiisaatu argama. Tokkoffaa dhalootaaf dhaabuudhaan bu'uura haa keenyu yaadi jedhu qofaa isaatti guddaadha. Ka'umsi waan hundaa yaadadha waan ta'eef yaadichi jalqabuma xiinxalamuu qaba. Akkamitti yaadame? Akkamitti jalqabame? Kan jedhu qofaa isaatti waan salphaatti kan ilaalamu miti. Lammaffaan erga yaadanii booda ammoo qabeenyi ni barbaachisa. Yaaduun, karoorsuun ni danda'ama. Hojiirra oolchuuf qabeenyi ni barbaachisa. Qabeenyi Itoophiyaanotadha. Qabeenyi irree ida'amedha. Qabeenyi kuusaa mootummaa keessaa kan yaadamu osoo hin taane Itoophiyaanonni gamtoomuudhaan raawwachuu danda'u yaada jedhuu fi maddi qabeenyaa ajaa'ibsiisaadha. Sadaffaa yaaduma kana Itoophiyaanotatti sirritti beeksisuudhaan namni hundumtuu beekumsa humnaa fi qabeenya isaa akka baasu taasisuun. Afraffaa sadarkaa guutuu biyyaatiin narsarii beekaman 100,000 fi 30,000 ijaaruun humna biqiltuu biiliyoonaan lakkaa'amu qopheessuu horachuu danda'u uumamuun ajaa'ibsiisaadha. Eegalamuun waggaa waggaan daran bal'ataa fi gabbachaa namoota hedduu hirmaachisaa baay'inaanis qulqullinaanis guddachaa deemu. Yeroo eegallutti hammintaan biqiltuu dhaabnee kan ammaa hin ga'u. Yeroo eegalletti biqiltuun dhaabne wal bira qabamee otoo ilaalamee dhibbeentaan 50 ol faayidaawwan garagaraatiif kan oolu hin turre. Amma dhibbeentaan 54 kan ta'u faayidaawwan hedduuf kan ooludha. Ammaan booda daran adda baasaa deemna.
Waggoota ja'a utuu walirraa hin kutin waan dhaabneef biqiltuu biiliyoona 40 irra geenye. Utuu waggaa tokko hojjennee dhiifnee sadarkaa kanarra hin geenyu. 40 irra wayitii keenyatti faayidaan dabalataa agarree namni shaakalaa dhufuusaa qofa miti. Kaleessa Asoosarraa gara Kumruuk yoo deemnu biqiltuuwwan yeroo ashaaraa magariisaatti dhaabaman guutummaatti bosona ta'aa jiru. Finfinnee fi iddoowwan tokko tokkottis dallaa namoota dhuunfaa keessatti kan agarru. Magariisummaan jiru waggaa waggaadhaan dabalaa yoo deemu uumamni tokko uumama biroo deeggaraa bu'aa qabatamaan mul'atu ta'aa dhufeera. Nuti bunaan agarree jirra. Hammam dhiibbaa akka qabu. Kuduraa fi muduraanis dhiibbaansaa hammam akka ta'e agarree jirra. Nama ija qofaan ilaaluufuu bu'aa ajaa'ibsiisaatu jira. Namoonni Itoophiyaan gammoojjii taatee jirtu jedhan Finfinnee keessaa gadi ba'anii ilaaluu qabu. Bosonawwan ajaa'ibsiisaa ta'antu jira. Kun ammoo daran babal'achaa jira waan ta'eef hojiin ashaaraa magariisaa takka ifee kan dhaamu osoo hin taane aadaa ta'aa deema. Yaada jalqabbii irra deddeebiin aadaa ta'aa yoo itti fufu biyya hawwattuu fi nyaata gahaa oomishuu dandeessu akka taatuuf kan gargaaru ta'a. Dhugumatti hojii dinqisiisaatu hojjetame. Kanaaf Itoophiyaanota galateeffachuun, gamtaa keenya dinqisiifachuun, walta'umsaan waan guddaa akkanaa kana yaaduudhaan hojjechuun Itoophiyaan ni guddatti. Yoo ida'amne kun waan hin oolledha. Nu hundumtuu karaa misoomaatiin yoo deemne badhaadhuun hin hafu. Namni tokko tokko biqiltuu otoo hin dhaabiin waa'ee biqiltuu balballoomsa. Biyya wayii taa'uudhaan qeequun hin barbaachisu. Amma harkaan biyyee tuquudhaan hojjechuudha. Fakkeenyaaf biqiltuu 10 dhaabee 3 yoo latan 3 qofa osoo hin taane 4 ta'uu qaba. Garuu amma dhoqqee tuquun qaba. Taa'ee qeequudhaan bu'aan fiduu hin jiru. 4, 5, 6 jecha irra jiraan akka qabatuuf garuu itti fufiinsaan hojjechuun ta'uu qaba. Balballoomsuu miti, qabatamaan hojjechuu ta'uu qaba. Bu'aan qabatamaan kan argamu adeemsa kanaani. Kanaaf waan dinqisiisaadha. Biyyaaleen hedduun biqiltuu biiliyoona 40 waggaa 5 fi 6 keessatti dhaabuu hin danda'an. Kun injifannoo addaa Itoophiyaanotaati. Biyyaaleen keenyaan olitti tumsuu qabaniyyuu qabeenya addaa osoo hin ramadin namni fedhii isaatiin yeroo fi maallaqa isaa baasee haalli boruuf investitiin taasisu haga namara hin jiru. Biyyaaleen nuyin olitti dhaaban yeroo dheeraa keessatti jiraachuu danda'u. Garuu ammoo mootummaan maallaqa hedduu baasuudhaan malee lammiin tokkoon yeroo fi maallaqa isaa baasuudhaan haalli ittiin hojjete yoo ilaalamu kan Itoophiyaanotaa addadha. Amala addaa kana eeguu fi babal'isuun barbaachisaadha. Hojii bu'a qabeessa hojjetame tuffachuu fi gadi qicuun hin barbaachisu. Bu'aa waan qabuuf otoo hin taane shaakalliin taasifameyyuu babal'achuu waan qabuuf. እንግዲህ የግሪን ሌጋሲ ስራ በቀጥታ ከህዳሴ ጋር ይያያዛል። ዘንድሮ በተጨባጭ ያየነው ውጤት ምን ያክል ተሰናስሎ እንዳላቸው ትስስር እንዳላቸው የሚያሳይ ነው። Egaa hojiin ashaaraa magariisaa kallattiidhaan hidha haaromsaa wajjin wal qabata. Bu'aan baranaa agarre sadarkaa ammamiitiin walitti dhufeenya akka qaban kan mul'isudha. Hidhi haaromsaa naannoo waggoota 5 dura yoo dhufnu bishaan hin qabanne. Hidhi kun haala akkanarra hin turre. Hidhawwan fiixee fi fiixeerra jirantu ture. Iddoon jidduu kan gadi hiiqedha. Bishaan akkuma kanaan duraatti adeemsa isaa eegee kan deemu waan tureef bishaan darbuu caalaa akka kuusu hin taasifamne. Sadarkaan hidhichi irra tures kan kanaaf carraa kennu hin turre. Har'a hidhi haaromsaa gara duubaatti lafa kiiloomeetira 250 hanga kiiloomeetira 210 irra ciiseera. Har'a wayitii ammaa kanatti bishaan hidhaa lafa kiiloomeetira 200 caalurra ciiseera. Har'a hidhi haaromsaa gadi fageenyi isaa meetira 133 irra ga'eera. Hidhi haaromsaa har'a dachaa hara xaanaa ta'eera. Xaanaan biiliyoona 30, kuni biiliyoona 62.5dha.
dachaa ta'eera. Haroon Xaanaa bal'ina isaa qofa otoo hin taane gadi fageenya isaa meetira 14dha. Kuni gadi fageenya isaa meetira 133dha. Baay'ee gadi fagoodha jechuudha. Gara gadii, gara duubaa fi cinaatti bishaan Xaanaa dachaa ta'eera. Kana jechuun maal jechuudha? Bishaan meetira kuubii biiliyoona 62.5 jechuun maal jechuudha? Bishaan hidhoon qabanne jechuudha? Maallaqaan, humnaa fi lubbuu namaatiin yoo shallagamu ammoo maal jechuu akka ta'e hubachuun barbaachisaadha. Meetira kuubii tokko jechuun bishaan leetiroo 1,000 jechuudha. Akka tokkotti lakkaa'amee bishaan meetira kuubii biiliyoona 62.5dha. Amma bishaan dhugaatiitiin yaa ilaallu, namni tokko giddugalumaan guyyaatti bishaan leetiroo 3 dhugaa utuu jenne kanaa ol yookaan ammoo gadi ta'uu danda'a. Garuu giddugalaan leetiroo 3 utuu jenne bishaan meetira kuubii tokko 330 baay'isuun 90 waan ta'eef 90 jennee 12 otoo yaadne namni tokko walumaa galatti waggaatti bishaan meetira kuubii 1,000 dhugaa jechuudha. Isa kana namoota baay'eedhaan yoo yaadnu namni tokko bishaan meetira kuubii tokko otoo dhugee namni biiliyoonni 62.5 bishaan waggaa tokkoof dhuguu qabanneerraa jechuudha. Uummanni addunyaa lakkoofsi isaa biiliyoona 62 ga'u biiliyoona 8 caala. Haa ta'u 10 haa goonu. Uummanni biiliyoonni 10 guyyaatti bishaan leetiroo 3 otoo dhugee bishaan kana waggaa 6 dhuguun jiraachuu danda'a jechuudha. Lakkoofsa dabalee 10 ga'e guyyaatti leetiroo 10 taatite waggoota 6 dhuguu danda'a jechuudha. Uummanni addunyaa bishaan baay'ee dhuguu waan qabuuf nurraa hin fudhatu jennee yoo yaadne biiliyoona 10 sana gara miiliyoona 100tti otoo gadi hirrifnee 110 medaaluun uummanni Itoophiyaa waggoota hedduudhaaf bishaan qulqulluu dhuguu akka danda'u yaaduun ni danda'ama. Anniisaa dhiifnee bishaan qulqulluu dhuguu qofaan otoo shallagnee bu'aan dinqisiisaadha. Akkuma agartan hidhi haaromsaa hojiisaa dhiisaatii fiixee tokkorraa gara fiixee achaanuu bira ga'uudhaaf baay'ee dadhabsiisaadha. Imaluudhaan dadhabdaniimi hojii salphaa miti. Akka namoonni televezyiiniidhaan ilaalanii miti. Hidha haaromsaa haasawaan ibsuun hin danda'amu. Viidiyoodhaanis ibsamuu hin danda'u. Hidhi haaromsaa viidiyoo caala. Hidhi haaromsaa haasawaa caala. Baay'oonni ilaalanii tuqanii malee sadarkaa hammamiitiin hojii guddaa akka ta'e hubachuun rakkisaadha. Bishaan dhugaatii irra darbee maallaqaan yaa shallagnu akka durattiitti bishaan leetiroon 1,000 doolaara 1 jennee haa fudhannu. Bishaan leetiroo 1,000 namni tokko waggaa tokko dhuge jennee gatii isaa rakasa haa ta'u rakkoon qabu doolaara 1 jennee haa fudhannu yaaduuf waan ta'eef bishaan amma qabanne doolaara biiliyoona 62.5dha. Herrega kamiin leetiroo 1,000 yookaan bishaan namni tokko waggaa tokkoof dhugu doolaara 1 yaa yaadnu. Sirrii yoo shallagne kana caaluu kan danda'u akka ta'e tilmaamuun nama hin dhibu. Bishaan meetira kuubii biiliyoona 62 qabaannaan biqiltuu biiliyoona 40 dhaabnaan doolaara biiliyoona 100 boruuf invest gooneerra jechuudha. Biiliyoona 100 nyaata, uffata, konkolaataa fi daandii asfaaltiif, ijaarsa manaatiif amma waan itti fayyadamnu asfaaltii har'a hojjennee boru itti tajaajilamna. Mana har'a ijaarree boru itti fayyadamna. Haala akkanaatiin qabeenya ol kaa'ame yoo ta'u kan addaati. Mukni har'a itti fayyadamnus boruufis kan hojjetudha. Bishaanis har'aaf itti fayyadamnus boruufis kan hojjetudha. Walirratti qabeenya doolaara biiliyoona 100 caalu ijoollee keenyaaf invest gooneerra jechuudha. Kun waan baay'ee dinqisiisaa ta'edha. Namoota dhuunfaa fi
gareewwan hiyyummaa keenyaan nutti kolfan dhidhama itti seentan keessaa hin baatan foolii badhaadhinaa hin agartan misoomuu hin dandeessan ce'uun isiniif hin ta'u isiniif hin barbaachisu isiniif kan barbaachisuu fi kan hayyame miti kanneen nuun jedhaniif ummanni murteessinaan biyyi murteessinaan maal fiduu akka danda'u hidhi haaromsaas ta'ee misoomni ashaaraa magariisaa ragaadha. Hojiiwwan himamuu danda'an hedduutu jira. Lamaan kun walitti hidhamiinsa kan qaban waan ta'aniif galma tokkoof kan hojjetaman waan ta'aniifidha. Uummanni guutuun Itoophiyaa fi michoonni keenya hubachuu kan qaban yaadaaf maallaqni akkasumas yeroon qofaan hidha kana hin ijaarre hidha kana dhiignis ijaareera. Waggoota 5 darban Itoophiyaan gufuuwwan garagaraatiin addawwanii fi kallattii garagaraatiin hudhamtee otoo jirtu gareewwan garagaraa fi humnoota biyya alaa leenji'aa 15,000 caalu leenjisuudhaan dhimma hidha haaromsaa qofaan nurratti bobbaasaniiru. Hidha haaromsaa qofaan simintoo oomishuun imalchiisuun hanga iddoo hidhaa biraan gahutti hojiin jiru namootuma keenya 15,000 caalanii fi gurmaa'aniin hojiin ijaarsa hidha haaromsaa sadarkaa ammaa kanarra akka hin geenyeef yeroo baay'ee fi maallaqa akkasumas lubbuu balleessaniiru. Dhimma kanarratti waan baay'ee hin dubbanne sababiinsaa haasa'uufuu namatti hin tolu ammas bal'ina isaa hin himu. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed hojii biqiltuu dhaabuu fi hidha haaromsaa wajjin wal qabatee bu'aa galmeeffame irratti xiyyeeffachuudhaan ibsa kennanii fi galateeffannaa uummataaf dhiyeessanidha. Kan inni dhiyeesse kutaan itti aanu yeroo birootti kan isiniif dhiyaatu ta'a. Waan hanga ammaatti hordoftaniif dhaggeeffattaniif hedduun isin galateeffadhaa. Fayyaa ta'aa. Nagaatti.